Mee waan kana irratti ammoo uummanni keenya dammaqiinsa akkamii qaba? Warra dammaqee akka dammaqetti warra hin dammaqiniin warra mootummaa kana wajjin ta'ee hojjechaa jiruu fi dhaamsa akkamii dhaamtu? Dhaamsa keenya kanumatti dabaluudhaan immoo warreen mooraa diinaa keessa jiran kanneen poolisii federaalaa ta'uu akkasumatti poolisii ittisa ta'uu mootummaa keessa kanneen jiran yeroon kun yeroo akkaan murteessaa ta'uu isaanii beekanii gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo akka dhufan waamicha goona. Sirni kun sirna isaaniif ta'uu miti. Sirna uummata Oromoo kana duguugee lafarraa duguugee balleessuudhaaf deemu kan seenaa isaaniillee balleessu du'a gootaa du'a jennaan qottaanu bira qottaa. Naannoo Oromiyaatti opereeshiniin tokkoffaan dabree yookiin tobree tokko qofa waraana adda bilisummaa Oromoo balleessina jechuun kaayyoo qabatanii kana duraa keessaanii duula irratti turani. Sun erga harka faashalee yookiin immoo milkaa'uu dhabanii booda amma immoo opereeshinii lammaffaa jechuun waan amma mari'ataa jiranii fi keessumaan duula kana ilmaan Oromoo irratti irra deebiin uummata nagaa irratti duuluuf kan deemaa jiran fakkaata. Dandeenye dhaadannoo sobaa kan ofii isaanii walii isaanii sobanii uummata Oromootillee sobuu barbaadan olola hafarsaa jirani malee qabatamaan lafaa irratti wanni isaan opereeshiniin isaan godhan qollee jechuudha. Kanaaf qophii waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiru qophii kaadhaa fi qophii adda taheen bifa adda taheen sirna kana xumuratti godhuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo karaa adda addaatiin jechuudha roga qabsoon barbaachisu hundaan qophii godhaa gahaa godhee eegaa jira. Eeguu qofaa miti waraanni bilisummaa Oromoo taa'ee eegaa jiru. Sirna kana mooraa isaatti itti seenii mooraa waraana isaatti seenee tarkaanfii adda addaa irratti sirna kanarratti ifan boonsaa galmeessaa jirra. Kanaaf uummanni Oromoodhaa wanni inni godhuu qabu kan bilisa baasu waraana qofa ta'uu beekuu qaba. Beekuu qofaas miti cinaa dhaabbachuu jechuudha. Wanni uummanni Oromoo irraa eegamu gabrummaa isa xumuraa kana gabrummaa kana xumura itti godhuudhaaf uummanni Oromoo yeroo eeguu qabu yeroo qabu gabrummaa irratti dagaaguu fi amma booda tarkaanfachuu hin qabuun murtee uummata Oromooti. Uummata Oromoo immoo bilisa baasuu kan danda'u waraana mataa isaa qaba. Sirni kun immoo kufaatii kana keessatti uummata Oromoo miidhuu ajjeesuu fi dararuu waan itti dhufee jiruuf uummanni keenya taa'ee du'a eeggatu hin. Harka fuuni dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknoolojii akkam nagaa jirtanii fayyaa keessan jecha nageenyi keenya kan onni irraa maddee bakkuma jirtanitti isin haa gahu. Akkuma beekamutti guyyaa addaa keessummaa keenya waraana adda bilisummaa Oromoo keessaa nama tokko qabadheetiin isinii dhufe. Innis eenyu jechuun keessaniin oolu haalli Oromiyaa fi keessumaan injifannoo waraanni adda bilisummaa Oromoo guyyaa irratti argachaa jiru maal fakkaata kan jedhu guyyaa har'aa keessatti marii ka wajjin goonu ta'a. Kanumaafuu ilmaan Oromoo idil addunyaa jirtanii fi kan Oromiyaa jirtanis injifannoo waraana adda bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif gammachuu fi bilisummaa gonfachiisuuf yeroo ammaa kana ilmaan keessan bosona keessa jooraa jiraniif kunooti bu'aan isaanii wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Yooyyaa karaa Oromiyaa Miidiyaa Teknoolojii maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Teknoolojiitiin baga dhuftanii isiniin jedha. Baga nagaan illeen sagantaa kanaaf feeruu keessaniif Oromiyaa Miidiyaa Teknoolojii galatoomaa galanni keessan bilisummaa isinii haa ta'u jedha. Duraan dursee Birkii Gadaa jedhama Obozoon fi qindeessaa hariiroo hawaasaati. Akkuma beekamu yeroo ammaan tanaa kana keessatti uummanni Oromootii fi waraanni bilisummaa Oromoo waliin tahee qabsoo hadhoo gaggeessaa jira. Qabsoo duuba hin qabne kan sana xumuratti godhu gaggeessaa jira. Kana keessatti immoo injifannoolee adda addaa injifannoolee guyyaa irraa guyyaatti injifannoo boonsaa ta'ee fi cululuqaa ta'e kan abdii uummata Oromootti horu gaggeessaa jira. Kanaaf sirni immoo gara kufaatti deemaa jira. Kufaatiillee kufaatii isa xumuraa jechuu kanaaf yeroo lakkaawwataa haalli deemaa jiru Oromoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru. Gama sirna gabroomsaatiin baay'ee irraan kan ka'e baay'ee uummata Oromoo miidhuu uummata Oromoo manaa wajjin gubuu qabeenya saamuu ajjeesuu kanarratti xumura isaa ta'uu isaati kun kan agarsiisu kufaatii sirna tokkootiif. Haalli godhamaa jiran kun xumura sirna kufaatirra gahee tokkooti jechuudha. Lakkoofuu mootummaa tokko agarsiisa. Akkuma dubbadhee ture waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa irraa guyyaatti injifannoon inni galmeessaa jiru baay'ee bareedaadhaa fi mooraan qabsoolleen baay'ee bal'aa deemaa jira. Hawaasni keenya qaama qalbiin nu jala hiriiraa jira. Baay'ee nu dhagahee nu jala deemaa jira. Egaa kun injifannoo guddaadha.
injifannoo isa xumuraatti deemuudhaaf immoo uummanni Oromoodhaa kan dur caalaa jabaachuutu isarraa barbaachisa. Haalli Oromoo Oromiyaa keessa jiruu fi keessattuu haalli baha Oromiyaa keessa jiru baay'ee bareedaadhaa fi uummanni keenya hawwiidhaa fi gammachuudhaan nu simataa nu deeggaraa jiranii. Kanaatu gaa sirna kanatti dhukkubbii mataa itti ta'e jechuudha. Dhukkubbii mataa itti ta'e fayyuudhaaf hin taa'u hanga xumuratti goonutti. Haala kanaan gammachuun maa jirraa wareegama qaqqaalii kaffalaa jirraa. Wareegama qaqqaalii kana keessatti immoo wareegama gootaatiin injifannee dhufaa. Kanaaf uummanni keenya baay'ee gammachuu keessa jira nutillee gammachuu keessa jirraa jechuu barbaadeeti. Mee jaal birkii keessumaa yeroo ammaa kana waraanni akka mootummaa naannoo Oromiyaatti opereeshiniin tokkoffaan dabree yookiin tobree tokko qofa waraana adda bilisummaa Oromoo balleessina jechuun kaayyoo qabatanii kana duraa keessaanii duula irratti turani. Sun erga harka faashalee yookiin immoo milkaa'uu dhabanii booda amma immoo opereeshinii lammaffaa jechuun waan amma mari'ataa jiranii fi keessumaan duula kana ilmaan Oromoo irratti irra deebiin uummata nagaa irratti duuluuf kan deemaa jiran fakkaata. Mee haala kanaan waraanni adda bilisummaa Oromoo qophiin isaatiif yookiin ammoo haala inni itti injifachuu fi sadarkaa amma mootummaan itti mari'atee uummata keenya uummata nagaa irratti dhukaasa banuuf yookiin ammoo ijoollee hoggaa 14 gadi ajjeesaa kan jiru kan mul'atu. Mee kanarratti ammoo waraanni adda bilisummaa Oromoof qophii akkamii jira? Haalli ammoo uummanni keenya gochuu qabuu fi akka dirree irraa ammaa kana na wajjin dubbii kana gochaa jirtanitti uummanni keenya hoo akkam godhuu qaba? Wanti uummataa fi dhaamtan maali? Wanti ammoo isin qophiin isin ittiin qabaachaa jirtan hoo akkam fakkaata? Mee kan ammoo hawaasni waan baruu barbaaduufi. Galatooma akkuma beekamu sirni kun guyyaarraa guyyaatti torbeerraa torbeetti opereeshinii ji'a ganaa guyyaa hanganaa guyyaa 15 keessa woboo dhabamsiifnaa xumura itti goona jedhee olola isaa hafarsa. Sirni kun kan inni ittiin beekamu olola hafarsuudha. Ispiikara guddaa qabatee iyyuudha malee lafarratti waan tokko hojjechuu hin danda'u jechuudha. Sagalee guddiftuudhaan iyya biyya gubbaa iyya malee qabatamaan lafarratti hawaasni Oromoodhaa ragaa guddaa lafarratti argaa jira jechuudha. Kufaatii sirna kana. Kun addunyaadhaafis waan ifa tahee jiru nutti fakkaata. Kanaaf kun olola malee hin dandeenye dhaadannoo sobaa kan ofii isaanii walii isaanii sobanii uummata Oromootillee sobuu barbaadan olola hafarsaa jirani malee qabatamaan lafarratti wanni isaan opereeshiniin isaan godhan qollee jechuudha. Kanaaf qophii waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiru qophii kaadhaa fi qophii adda taheen bifa adda taheen sirna kana xumuratti godhuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo karaa adda addaatiin jechuudha. Roga qabsoon barbaachisu hundaan qophii godhaa gahaa godhee eegaa jira. Eeguu qofaa miti waraanni bilisummaa Oromoo taa'ee eegaa jiru. Sirna kana mooraa isaatti itti seenii mooraa waraana isaatti seenee tarkaanfii adda addaa irratti sirna kanarratti ifannoonsaa galmeessaa jirra. Kanaaf uummanni Oromoodhaa wanni inni godhuu qabu kan bilisa baasu waraana qofa ta'uu beekuu qaba. Beekuu qofaas miti cinaa dhaabbachuu jechuudha. Wanni uummanni Oromoorraa eegamu gabrummaa isa xumuraa kana gabrummaa kana xumura itti godhuudhaaf uummanni Oromoo yeroo eeguu qabu yeroo qabu gabrummaa irratti dagaaguu fi amma booda tarkaanfachuu hin qabuun murtee uummata Oromooti. Uummata Oromoo immoo bilisa baasuu kan danda'u waraana mataa isaa qaba. Sirni kun immoo kufaatii kana keessatti uummata Oromoo miidhuu ajjeesuu fi dararuu waan itti dhufee jiruuf uummanni keenya taa'ee du'a eeggatu osoo hin ta'in qabsaa'ee uummanni keenya bilisummaa isaa fidatuun dirqama Oromoo hundaati. Kanaaf sirna kana keessatti daa'imman waggaa 14 kan rasaasa gara itti dhukaaftu hin beekne walitti qabee yeroo mooraa qabsoo nutti fidu argina. Kana keessatti inumaa nuti nu mararan dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee akkasiisan kan guyyaa tokkoof illee mooraa leenjama bule hin fakkaanne sagalee rasaasaa gurraanuu dhaga'uu hin dandeenye kana fidanii ibiddi duratti naqan jechuudha. Kanaaf keenya wanni godhuu qabu ilmaan isaa qabatu isarraa eegama. Tokkoffaa sirna kana keessa namoonni jiran abbootiin ijoolleedhaa ilmaan isaanii keessa jiran koottaa yookiin gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti gala yookiin gara maatii isaanii deebi'uu qaban malee dirree waraanaa dhaabuu hin jechuudha. Kanaaf mootummaan yoo dandeettii qabaate waraana Oromoo dhaabbatu yoo dandeesse qaba maqaa qaba rippaabilikaan gaadii qaba. Isaan itti haa ergatu uummanni keenya ijoollee isaa dhoowwatu qabaa jennaan.
Mee jaal birkii waan kanarratti keessumaan dammaqiinsi uummata Oromoo naannawa amma isin keessa socho'aa jirtanii ammoo uummata Oromoo hundaan idila addunyaa jiru yookiin warroota daasporaatiifoo maal jetti maal isin barbaachisa waan kanarraa hoo ifaan ifatti yeroon kun yeroo ammaa kana akka Oromootti Oromummaa isaatii fi lubbuun jiraachuu fi du'uu keessa jirtani carraa kanaan ammoo maal dhaamtaniifis hawaasa Oromoo biyyaatiifoo qeerroo qarree akkuma kanaan naannawa keessumaanuu keessa socho'aa jirtanitti hawaasa hin dammaqiniin maal jettan? Galatooma uummanni Oromoo sadarkaan dammaqinsaan ammaan tana irruu sadarkaa bareedaarra jira haala gaarii deemaa jira. Inumaa uummanni keenya baay'ee kan nama boonsu tooftaa sirni kun ittiin deemu baree tooftaa qabsoo bilisummaa Oromoo illee baree kan dur caalaa nu cinaa dhaabbatudha. Nu cinaa dhaabbatu qofaa miti diina keessallee taa'ee uummanni Oromoo qabsaawaa jira. Har'aan tana keessatti waraana bilisummaa Oromoo gaara qofatti yookiin bosona qofatti eeguu miti. Waraana bilisummaa Oromoo goblaa isaa kan ta'e yookiin gaaddisa isaa kan ta'e uummata Oromootu bobaa isaatti qabatee magaalaa keessa jira, baadiyyaa jira. Kun dammaqinsi uummata Oromoo eessarra akka gahe hangam akka deemeef agarsiistudha jechuudha. Kanaaf uummanni keenya sirna kanarraa afaan isaa cufatee icciti isaanii keessaan nu kannaa haa gaariin deemaa jirra. Ammallee immoo kun gahaa miti. Dammaqinsi uummata Oromoo hanga gabrummaa xumura itti nuti ammas nuuf afaa uummanni keenya dammaquu qaba jenna. Gama qeerroof qarreetiin immoo qeerroof qarreen addunyaa kanarra jiran uummanni Oromoo guutuu addunyaa kanarra jiru tokkicha waraana bilisummaa Oromootiif kan nu qaba jechuudha. Gurri tokkichi waraana bilisummaa Oromootiif kan nu qabu yeroon kun yeroo akkaan murteessaa ta'uu beekee yeroo gabrummaa kana xumuratti goonuudhaaf gara karaatti deemaa guyyaa lakkaawwataa jirti jechuudha. Bilisummaan dhufuudhaaf gabrummaan uummata Oromoo irraa guutummaa cabuudhaaf yeroo gabaabaa lakkaawwataa jirti. Kana ragaa qabatamaa lafarratti of qabnaa jechuudha. Kanaaf beekee uummanni Oromoo kaabaa kibbaa addunyaa guutuurra jiru waraana isaatiif gurra kennee roga qabsoon barbaachisu hundaan waraana isaa dhaabbatu qaban. Dhaamsa keenya kanumatti dabaluudhaan immoo warreen mooraa diinaa keessa jiran kanneen poolisii federaalaa ta'uu akkasumatti poolisii ittisa ta'uu mootummaa keessa kanneen jiran yeroon kun yeroo akkaan murteessaa ta'uu isaanii beekanii gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo akka dhufan waamicha goona. Sirni kun sirna isaaniif ta'uu miti. Sirna uummata Oromoo kana duguugee lafarraa duguugee balleessuudhaaf deemu kan seenaa isaaniillee balleessu du'a gootaa du'aa jennaan kottaa nu bira kottaa saba keessaniif qabsaawaa gootaa du'aa malee du'a saree yookiin karkar hin diinaa jennaan mooraa diinaa keessatti achitti akka hoolaatti walitti hin qabee isin baay'ee kanaaf gaarumminni sirna kanarraa eegamu gonkumaa hin jiru jechuudha. Kanaaf haala kanaaf waamicha goonaa galatama. Oke ulfaadhaa hagammaatti keessumaanuu gaafii xumuraa keessatti waraanni adda bilisummaa ammoo kara fuulduraatti ce'umsa yookiin ammoo haalli amma kana lola opereeshinii lammaffaa jedhu kanaani wanti waraana adda bilisummaa ammoo kara fuulduraatti ammaa kana kan argaa jirru kan imalaa jiru waraanni adda bilisummaa ammoo tarkaanfii duraaniin adda kan duraaniitiin adda ta'e keessumaanuu magaalatti gudditti handhuura Oromiyaa taate magaalaa Finfinnee naannoo Burraayyuu keessatti tarkaanfiin fudhatamuuni keessumaan magaalaa keessatti yeroo ammaa kanas ammoo waraanni adda bilisummaa Oromoo kan socho'aa jiru. Haalli kun ammoo uummanni Oromoo akkuma biyyattiitti yookiin ammoo akkuma Oromiyaatti miira kanaan hedduu gammachuu fi yookiin ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo bira kan dhaabbachuu fi miira guddaa qabu. Haala kanaan ammoo waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii kana kara fuulduraatti hoo kaayyoon waraana adda bilisummaa Oromoo hangamitti waan kan ni xumura jedhee abdata yookiin ammoo miira isaanii keessa kan jiru maalidha akka ammaa kana dirreerra jirtaniitti? Ayyee galatooma akkuma beekamu waraanni bilisummaa Oromoo sirna xumuratti godhuudhaaf muratee ka'ee jira. Murannoo qofaa miti hojiinis argisiisaa jira. Kan irraa dubbanne waraanni bilisummaa Oromoo kan jiru Oromiyaa keessa jira. Magaalaa baadiyyaa Oromiyaa keessa jira. Handhuura Oromiyaa Finfinnee keessaa kokkisee kufaa jira jechuudha. Kanaaf kun injifannoo uummata Oromooti. Sirna kana immoo xumura itti godhu waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii boonsaa tahee fi injifannoo luluqaa galmeessaa jira. Siiqis itti fufaa jechuudha. Kanaaf qophii gahaa qaba. Muuxannoo gahaas itti qaba. Tarsiimoo fi tooftaa lolaatiin waraanni bilisummaa Oromoo muuxannoo yeroo dheeraas qaba. Leenjiis gahaas qaba. Kanaafuu qophii guddaadhaan itti seenaa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaan immoo kan inni godhuun isarra jiru uummata Oromooti. Sirni kun xumura argachuun isaa waan hin oolle.
waan sirni kun xumura argatu hin oolleef inni Oromoodhaa keessaa balaan akkuma irraa dubbanne sanitti gabrummaan kun xumura argachuu qabdi jedhee murannaa isarraa barbaachisa. Murannaa isa barbaachisa jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo qophii akkamii qabaa sirna kana immoo hanga yoomitti xumura. Okay, ulfaadhaa galatoomaa kara xumuraatti gaafii tokko kan isinii dabaluu barbaadu. Mee akka daaspooraatti immoo dhaamsi isin daaspooraa qeerroo fi qarree Oromiyaa jiranii osoo hin taane kan biyya alaa jiran hundaan biyya Eurooppii, Eeshiyaa fi biyyoota addunyaa hunda jiraniif ammoo dhaamsa xumuraa akka waraana adda bilisummaa Oromootti ejjennoo fi kaayyoo waraana adda bilisummaa Oromoo kan hubate ammoo maal godhuu qabdan yeroon kun yeroo akkamii jettanii dhaamtanii fi Ayyee galatooma uummanni Oromoo tokkoon nama Oromoo tahee kan biyya Oromiyaarraan ala jiru hundi ambaasaaddara Oromoon qabu beekuu qaba jechuudha. Atis ambaasaaddara Oromoon qabdu keessaa tokko kan rakkoo Oromoodhaa dubbatu waan dandeessuun dubbatu atis ambaasaaddara Oromooti. Akkasumatti Oromoon addunyaarra jiran Oromoon keessa jirtu karaa lamaan qabsaa'uu danda'an. Badha Oromoon biyya alaa jiran tokko karaa diinagdeetiin waraana isaanii cinaa dhaabbatuudhaan kaa'uu danda'an. Karaa dippiloomaasiitiin hariiroo biyyoota karaa wajjin sirni kun qabu addunyaatti godhuudhaan sirni kun sirna ajjeesaa nama nyaataa kan sanyii duguuggaa sanyii irratti xiyyeeffate kan saba Oromoo lafarraa dhabamsiisuu irratti xiyyeeffate ta'uu isaanii beekanii karaa dippiloomaasiitiin irratti hojjechuu qaban karaa dhaabbata garaagaraatti alaa barreessuu haa ta'u hiriira bahuudhaan haa ta'u karaa dhiibbaa barbaachisu hunda godhuu qaban yeroon kun yeroo murteessaadha akkuma jennee uummanni Oromoo addunyaarra jiru yeroo itti qabu hin qabu. Kana akkuma Oromoo keessaa iniinnatee beelaa dheebuu obsee akkasuma waraanni bilisummaa Oromootis beelaa dheebuu obsee uummata Oromoo wareegama qaqqaalii kaffalaa jiru Oromoon biyya alaa jirus wareegama kana firii itti godhuudhaaf isaanilleen adda duree rakkoon tun qabsoon tun na ilaallatti beekanii uummata Oromoo addunyaarra jiru hundaaf waamicha godhanii mootummaa addunyaatti illee ibsuudha qaban sirna kana saaxiluudha qaban saaxiluu qofaa miti immoo diinagdeedhaan waraana isaanii cinaa dhaabbatu qofaa miti abbaa qabsoo tanaa ta'uu beekanii waraanni bilisummaa Oromoo waraana biyya jedhanii beekanii jala hiriiruutu furmaata tahaa jechuudha. Haaluma kanaan waan sirna kanaa yeroo hundaa'u ajandaa Oromoodhaaf ta'uu hin qabu xumura argachuu qaba jechuudha. Yeroo hundaa ajandaa ta'e uummanni Oromoo bara baraan gabrummaa lakkaa'uun nama bu'u. Uummata keenyaaf xumura irratti wanni dhaamnu yeroo ammaan tanaatti gabrummaan kallattii tokko qofaanii miti Oromoo irratti kan deemaa jirti. Uummanni Oromoo aminsa lafa Oromiyaa irratti aggaamamaa jiru. Uummanni Oromoodhaan qabeenyaan saamamaa jira. Karaa daangaalee Oromiyaatiin saamamaa jira. Fakkeenyaaf baha Oromiyaa irratti guyyaa kaleessaa jechuun guyyaa 22 caamsaa 22 2022 lola qindaawaa uummata Oromoo irratti karaa liyyuu naannoo Somaaleetii fi akkasumatti maallaqaadhaan uummata Oromoo kanaa cinaaqsan irratti banameen lubbuun namaa hedduun jirti hanga ammaan tanaa lolaatu deemaa jira. Akkasumatti karaa adda addaatiin yuunivarsiitii Odaa Bultuun keessatti illee rakkoo uummata barattoota irratti summii nyaachifamaa akka jiranis dhagahaa jirra. Rakkoon kun babal'ataa deemaa jira Oromiyaa keessatti. Kanaaf kunis roobota gabrummaa keessaa isa olaanaadha. Gabrummaan xumura argachuu qabdiin uummata Oromoo hundaaf ibsa. Kanaaf uummanni keenya roga hundaan falmachuu qaba. Daangaa ifachuu qaba. Uummanni Oromoo waliif hirmachuu qaba jechuudha. Yeroo walloon dhawamu Oromoon bahaa cinaa dhaabbatuudha qaba. Gumaa kan baafnu nuti bilisummaa fiduudhaan uummata keenyaaf gumaa baafna. Oromoon walirratti ilaaluu qabu uummanni keenya bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa sagalee tokkoon yeroo keessatti sirna kana xumuratti godhuudhaaf murannoo waraanni bilisummaa Oromoo kana beekee uummanni keenya illeen jala hiriiruu qabaan jaaqama. Jaal birkii waan hangammaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa sagantaan keenya asumaan xumurraa hangammaatti ammoo sagalee keessan uummanni Oromoo hundi dhaga'uttis jira haala jiruuni keessumaa guyyaa guyyatti immoo olma Oromiyaa fi olma waraanni adda bilisummaa Oromoo gochaa jiru guyyaa guyyatti kan argaatiif kan dhaga'aa jirrudha. Ammallee ammoo injifannoon kan uummata Oromooti ni injifanna Oromoon dhugaa qabaa isiniin jedha galatoomaa isinis. Ulfaadhaa galatooma. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa teknoolojii akkuma dhaga'aa jirtanii fi akkuma argaa jirtan kana Jaal birkiin qabsoo Oromoo tana galmatti godhuuf yookiin immoo goolabbiitti godhuun uummata Oromootiif dirqama barri jaarraa gabrummaa yookiin immoo ittiin goolamnu barana jechuun keessumaayyuu yeroo ammaa kana qabsoo Oromoo karaa nagaatiin kana booda waan hin yaaddamne waraanni adda bilisummaa Oromoo
Amma kana mul'ii keenya hidhannee kaanee jirra bilisummaa saba keenyaa goofachiisuuf yeroo dhiyootu nu hafe jechuun amma kana godaalee Oromiyaa hunda keessatti kan bookkeessu waraana Bilisiginnaa osoo hin taane waraana adda bilisummaa Oromooti jedha. Akkuma kana waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii godaalee Oromiyaa hunda keessatti keessumaan kaabinee fi kaadiree irratti fudhachaa jiruun tarkaanfiin kun kan amma boodas itti fufu. Obboleeyyan keenya keessumaan warroota Bilisiginnaa keessatti burjaajanii jiraachaa jiranii fi garaa ofiitiif yookiin dirqamaaf jecha yeroo ammaa kana waraana adda bilisummaa Oromoo afoo dhaabbachaa jiran humna poolisii federaalaatii fi humna poolisii Oromiyaa hundaanis dhaamsaa yeroo ammaa kana kan xumuraa yookiin ammoo akka waraana adda bilisummaa Oromootti yeroo ammaa kana gabrummaan nu gahaa jira. Haa nu gahu koottaa kara waraana adda bilisummaa Oromootti makama du'a keessan du'a ruumechaa hin godhina. Allaattiin isin nyaachuu mannaa waraana adda bilisummaa Oromootti dabalamtanii saba keetiif wareegamuun maqaa fi yookiin ammoo saba keetiif jecha yoo duute maqaas akkuma kanaan seenaa kas yaadatu jechuun waraana adda bilisummaa Oromoo irraa qindeessaa hawaasaa yeroo ammaa kana Jaal Birkii Gadaan wajjin turtii godhe. Haaluma kanaan ammoo manni Oromoo bal'aan waan kanarraa waan baay'ee hubattuu fi waan baay'ee waan ilaaltan qabdan jedheetiin aman. Haala kanaan ammoo gabrummaan hiddaan buqqifna yoo dadhabne ilmaan itti guddifna jedhee Jeneraal Waaqoo Guutuu nuti ammoo gabrummaa kana ilmaaniif hin dabarsinu jechuun dhaamsa isaanii kara xumuraattis dhaamanii jiran Jaal Birkii Gadaa. Haaluma kanaan uummanni keenya gabrummaa kana falatti godhuuf yookiin ammoo xumuratti godhuuf falmachuu qabna furmaanni keenya falmachuu qofa jedha Jaal Birkiin Gadaa. Haala kanaan ammoo hanga ammaa waan wajjin turtaniif murtii gaarii